TikTok kana faa yookiin Instagram faa kana fayyadamtanii achirraa filoo baay'ee qabaatanii isin fayyada achirratti beeksifattu isinii galee saniifiyyuu miidiyaa gara biraa fayyadama TikTok fayyadama Instagram wanta jiru hunda fayyadama amaarri kun hunda fayyadamtu achi miliyoona keessa jirti as miliyoona keessa jirti. Yo! Ashama Arkafune hordoftotaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo kan YouTube ready Mankosh hordoftan akka nagaa fayyaa taatan abdii sirraa qabna nuyi baay'ee nagaa keenya galata rabbi akka isin jecha etaan immoo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jecha aduun illee dhufeera fatta zanaa jira you know akka jecha So, harus awak wanita ini dufne jirra mal yo kana jantan tate cara gafi nulu diate ture kaya kisah tinja cara mal tulu diate yo sinja ne akka serbi hara galana garon sa basi tinin ture serba kara miliyan nama jara diatu terbata kesong go tinja cara na diate tinin ture mal reaksi ratu wajenne mal nam dibain kesan dufe tin sala mal reaksi dabde serbo tanam dibain ra wajha zarurat ati wajha hinjur tani sini mal ni rakon kesani jettani nu gaafattani jalqabarratti gaaffii keessanii baay'ee galatooma nummoo gaaffii keessan kabajnee gaaffii keessanii saatii qabnurraa fudhannee deebisiniif kennuudhaaf dhufnee jirra. Yaa annis galana gorom saratti hojjechuu dadhabeetiin inni miti sirba baay'ee disnama baasee isa bicha sun ta'in jechaadha galana goromsa Andu'aalam Gosaayee mageerutu singalee obomboleeti galana nananananana boleeti. Seejattuu jechuudha isinillee keessa jirti. Sirbitoota kana sadan irratti maaliif reakshinii hin goone kan jedhamutu gaaffii nu dhiyaate jechuudha. Amma ridiin jalqabaa deebii. Yaa deebii isin jechuun dhufeetiin jira tokkoffaa hojjedheetiin hin ture. Hojjedhee sirba sadan kanarratti jechaadha. Namni argitan fakkaate. Deeqa sijjama soon godhin eegis dileeti godhe. Wanni dileeti illee godhee rufee jechaadha. Sirba baay'ee desnee ture siirees kan dhugaa desnee dheetiin jechaadha hojjedheetiin hin ture. Asumaan waan tokko himachuu hin doon deegaa fi kanarratti deebiitiin waan baay'ee irraa hasootiin hin dhufne kan nama jechaadha. Tokkoffaa maaliif wanni ani hojjechuu qaba dirqama kiyyaa maaliif galana goromsaa rekoordii cabseera siirees baay'ee desnee dheetiin hin jira numara keenya iyyoo jechaadha. Oromoo wanna ta'ee desnee jedhin hin jiru wanna keessa si galeera jechaadha. Sirba jaalatti jaalachuu baattetu garuu rekoordii cabseera desnee dheera nama irraa iyyoo jechaadha. Kanaafuu jechaadha wala galana goromsaa congratulations jenna baay'ee gammaddee akkasumas Andu'aalam illee baay'ee gammaddee jaalama keessatti miliyoona lama tuqaa sadii moo tuqaa meeqarra keesseera baay'ee ilaalamee jira baay'ee gammaddee illee akkasumas mageerutu illee jechaadha miliyoona tokko tuqaa meeqa keessatti atas baay'ee gammaddee jenna awwala congratulations jecha waada waan baay'ee desnee dheetiin jira Oromoon miliyoona 60 ofii jechaadha akkan fakkaatutti amma mudisaatiin jirti. Serious. Mana miliyoona seenaatiin jira sirbi keenya wanni ani yeroo baay'ee hawwaa ture wanni abjuun keenya ta'aatiin jira maaliif waan yoomuu taanaan aartiin Oromoo aartii amaaraa ta'uu abjuun keenya yoomuu taanaan manaamni keenya yoomuu taanaan abdiillee himuu inshallah guyyaa tokko immoo intarraa tarreetiin hin argamna nama kuma miliyoona dhibbata keessa Itoophiyaa keessa waan jiru keessa miliyoona 60 qixxeen nama sanii nuyi si galeeraa michaa garuu numattu kajaraalee laala. Untuk warna kana jero itu hinjau. Kena lalle. Ya kena lalle ini cara. Taruh apa? Sani fo cara ero to jede tinin tore erga ero jede tinin cara deka wata warna hille lalle ini YouTube kese selu kooperatif ke. Sadan ero to kooperatif nade. Aman tani tinin cara. Sadan ero to kooperatif na darah nago de. Andu'aalam ile ada kooperatif kawa. Isini ada kooperatif abdi ini ada kooperatif kawa. Kooperatif video sadan iyo cara ramure tinin gore ture deka wai deka tak rabba ya ase ture garu wanni sani marta kabari rete ra ase ture wanna bari yu bayar sana ture an serious karuga cara garu kooperatif kawa ture ya kooperatif kawa ture etimen tinin jara offset cara isini sela manta te dile gote na jete tin janani wanna kana kooperatif kawa ture karuga kooperatif kawa narra kawa tan yu bayar na ase I don't know kana kooperatif isin ergitani Sebici mana miliyoona seenif ergame I don't know. Ya. Maaliif kooperatif ergitan isin yoo garuu isin ofii keessanii kooperatif ergitan please kooperatif namarratti hin ergina nurratti hin ergina ijoollee Oromoo irratti keessattuu jechaadha. Maaliif isin support gochuudhaaf malee waan Ya yoo ofii keessanii ofii amma YouTube wanni keessatti kooperatif erguu danda'a garuu yoo isin akkasitti nurratti ergitan taate nurratti hin ergina please kan dhugaa isin jenna akka namni irratti isin hojjeteetini share isin godhu godha. Garu yo namni video akkasuma buuseetini ka wanni godhata nama sen erga
garuu nurratti hin argina nuti turbaana yoo inni akkasii kan jiraatu danda'a. So deebisan adeebisuudhaaf reakshinii goone jira reakshiniin garuu reakshinii sirboota akkana sadan isaanii koopiraatii itti argee jechuudha. Kanaafitu dileet yuutuubii irraa sanifiyyuu irratti hojjetameera garuu rakkinni isaa kana ture jechuudha. Siigalee gabaabaadhumatti dheeruu. Gabaabumatti kana ture isin turbaane. Garuu wanni irraa haasofnu yoo jiraatu jechaadha. Waaw sirba ajaa'ibaa hojjettee galaanaa garoomsaa nu boonsitee jirta. Acaalu lamaffaan nu acaalu nu yaadachiistee ni jirta. Akkaataan sochii kan keessa acaalu nu yaadachiistee ni jira. Akka booteen itti baas. Lubbuun nama marartu. Serious booteen itti baas acaalu nu yaadachiiseera. Akkaataan inni socho'u acaalu nu yaadachiiseera. Baay'ee galatoomsin jedhaan kana kiyyan jira. Waan baay'ee hojjettee. Qabsaa keenya isa dhugaadhaaf jedhee du'ee nu yaadachiiste baay'ee dhugaa achi keessatti galatuma acaalutu baay'inaan himamaa ture. Kana jechuun immoo nama seenaa sana beeku nama rakkina hacaalu dhugumaan hubate isan akka inni dhugaadhaaf du'e sana hubatetu akkasitti dhuguma itti dhagaame baasa sirba sinii galee malee sirbuma jaalalaa sirbuma kanaa toon ta'an akkasitti sinii galee itti dhagaame rasatti saniif baase nuun baay'ee nutti tola jira dhugaa dubbachuuf ana baay'ee nutti tola jira sirbii. Anallee serious isa bichaa sun ta'e jechaadha. Ilmaan Oromoo hunda keessaniyyuu warroota wanna sana irratti sappoortu godhanii sheerin bira dhaabatanii tiktok irra hojjetanii TikTok irratti Instagram irra hojjetanii gaafanne ani miliyoonii sana galee sana galateeffatu ture fakkaata. Intini Yaasin warri Yaasin fi Mustariyaan ana isa Yaasin tu dhufe qophaa dhufe dhugaa achirratti respect jechuun akkasitti support jechuun inni kuukanii keekii bitee dhufe keekiidhaan mure. Keekii mure dhugaa yuutuubiidhaan keekii mure seeraan kabajiif kan ani miliyoonii sana akka nama qaqqabdanii gammachuu keessan godhatanii yennaa isin gammaddanii fi rabbi sana caalu. Maal beektaa waan tokko jira beektaa? Gammachuu namaa keessatti gammada si galee. Hin gammadda. Kana hundumaa biti kan gammadu. Isoon amma marti akkas ta'ee jechaadha. Inni naaffisaa jechuudha sinii galee inni naaffisu suni kana gochuu hin danda'u. Garuu akkasitti anaaf amma mucaa sana gaafa Yaasin akkasitti arge dhugaa dubbachuu fi akka waan hin maanni na keessaa bu'u maaliif akka kan isaatiitti utaalee caffaree keekii muratee maal jedhee gammachuun dabarsita. An dhugaa dubbachuu. Waaw respect Yaasin. An argine garuu viidiyoo keessatti si galee. Akka ati dubbatti garuu akka isin dubbatti garuu waan baay'ee samadu akkasumatti isin galeera michaadha. Maaliif nama gammachuu san isa keessa argatee ofiillee gammada. Namni tokko gammachuu karaa biraatiin arga isin galeera michaadha. So gammachuun isaa sun jecha numara kennaafuu gammachuudha. Maaliifuu aartii Oromoo ol kaasaatiin hin jira tokkoffaa jira. Ailleen gammada baay'ee gammadee fi jira. Kan dhugaa ani miiliyoona keessa hojjetan jecha kan dhugaa desanidha. Kan dhugaa maaliif desanidha? Numan laala kan baasan si galee yoo nu laala eenyu laala. Akkasitti sappoortii wal godhaan gammachuu isa tokko gammachuu keessa godhadhaa asumaan ibsuudhaaf obseedhaaf illee baga gammaddanii bagantanii keessa galtanii kanarra akka guddattan abdii isinirraa qabna akkasumatti hojii keessa itti fufaa yuutuubaroota warri taatanii akkasitti wal bukkee dhaabattanii wal jajjabeessu waliif gammaduudha qabda walitti naaffisoo ta'uu hin taane walii gammadu. Amala godhachuudha qabna akkasiin isiniin jedha kanarra waan taasaa hin jiru. Akkasumas Andu'aalam Gosaayee atis baga gammaddee innillee waan bareedu hojjetee an raasee waan baay'ee viidiyoo akka yoo jechaadha viidiyoo garuu koopiraatii waan argee yeroo jechaadha waan baay'ee desmadu waan boonsaa waan mucaa bakka yeroo gabaabaa keessatti bakka hin jirami. Aartota ta'an akka waan taroo ta'e tareeyyu arsii baay'ee bara tareedha mucaan maaliifi tokkoffaa wanni isaa viidiyoon isaa adda viidiyoon biraatiin adda ta'e jechaadha mucaan waa mataa ofiitiin deema istaayilii karaa biraatiin deema sun isa adda hin godhaa tokkoffaa jechaadha. Lammaffaa viidiyoon isaa kwaalitiin isaa adda lammaffaallee jechaadha. Sirba inni baasee irratti jechaadha. Wanni achirra sana keessaa duuba baakgiraawundi isaa gootota diizaayinii hojjetame jira akkanatti jechaadha gootota bichaadhaan footoodhaan jechaadha. Sanarra waa akka itti deessanidha viidiyoo irratti jechaadha dubbachuu hin danda'u serious. Dubbachuu hin danda'u respect bro gana as bira soon ta'in bakka biraatis eenaa gana miliyoona lama meeqa miliyoona kudhan keessa illee seentaati mana miliyoona kudhanii mana miliyoona akkasi seentanii. Oromoon akka jirtu nu boonsitee jirti baay'ee wal bukkee dhaabatanii jirtanii itti fufaa akkuma as keessanii ammuma illee namaan qabatanii yoo ta'an ittuma fufaati ittiin deemsisa miknaatu lubbuu baay'ee itti dhabnee lubbuu baay'eetu galaafatame. Nagaatu zim jedhee du'ee jechuudha. Isin eegalee Oromummaa isaatiif waan du'eef Oromummaa keessaniin boona. Se tokko naagala ittumaan boonuun iyyuu yeroo inni itti nama qaanessu hin jiru Oromummaa kana si galee. Yeroo namni akkas baqaggeen keessa dhalattanii haadhaaf abbaa keessatti Oromoodhaaf ho'aa Oromoodhaaf yaada walitti naaffisana walitti naadiina waliif ta'an isin jedha
yaada kiyyadha kuni kanumadha. Ani illee yaada kiyya kadhumaa hojjetu jala akkasumas maagartuu obomboleetti hidhu jala sirbisuu illee baay'isanii deetiin jira isiillee sirba ajaa'ibaa hojjettee dubartiillee sappoortuu qabdi karaa numaan jechaa serious wow qoonqasi Ladies first. serious wow qoonqasi kan dhugaa isin jira kan dhugaa sirba lama sadii isin beeka wow waan sana dhumma sirbi isin martuma miliyoona keessa sagalee bareeda qabdi waan ta'eef sana marti isaatuma miliyoona keessa kanaafuu jala isi baay'ee mooraalee isi ol ka'uu qaba supporting bira dhaabachuu qabna dubartii kenna mara kenna isin garam jala dubartiin haadha dubartiin obboleettiidha isin garam jala dubartiin jaartiidha isin immoo jala isin galee waan bareedu hojjetteetti dhiira caala serious dubartiin jajjabaachuu qabdi dubartii artii oromoo keessaa dubartiin baay'ee diqqoodha taqabnu garuu jajjabeeffachuu qabna abbamatu waan fi jabeeffata waan ta'eef jala dhuguma yoo jettu maaliif yeroo baay'ee amma oromoo keenya keessatti kan beekame dhiira jedhama isin dhiira kana fuuldura oofuuf jechuudha no barri sun darbee jira durbi keenya illee akkasitti sappoorti ta'uudha qabdi dubartooti keenya farsi taatee jirti jechuudha galata rabbi sorry sanifiyyuu dubartoota keenya mukkeen dhaabadha yeroo sen sirba tokko baaftee dhuftu yookiin shaawu tokko qabattee dhuftu waan tokko waan qabattee dhuftu itti dhiirris durbis gargaaraati iddoo se kaayyoo se sanaaf baat akka seengessu godha galatooma kanuma isin jechaatiin jechaadha akka isin immoo amma boodallee aartii oromoo wal guddistan wal jajjabeessitan wal hinaafuu dhiistanii wal kakkaastan sirbi tokko bahennaan asbira waan haasuu barbaadu tokko jira inni dagadhee aartistoonni keenya hundi keessaniyyuu wanna isinirraa hafi tokko jira hundi keessanuu biyaansi parsantii dhibba keessaa 99 jecha innis media bra hin fayyadamta sirba achitti malee jara Instagram fayyadamu qabdanii tokkoffaa jara TikTok fayyadamu qabdanii lamaffaa jara kana namni kaseeraan deemu YouTube irra jara kanneen kanarratti yoo beekamu Facebook qabcha fayyadama namni kana argitara namni artistoota oromoo keessaa tokko kan Facebook qabanii Facebook jechaan qabanii qabaachuu Flori xiqqoo qaban irratti hojjetan bakka irratti hojjechuu qabdanii kana baay'ee irratti hojjechuu qabdanii even page da warroon YouTube Vision Entertainment warra akkana guddaa miti jara fayyadamu qabde waan akkana in kan fayyadam amma laalme kajira laal artiin kana marti saatu hin qabnu obsi kenna garuu hin qabu yenna TikTok ira fakkeenyaa fi yenna YouTube dhaan view keessan gadi xinnaate garuu TikTok kana faa yookiin Instagram faa kana fayyadamtanii achirraa flow baay'ee qabaattanii isin fayyada achirratti beesifattu isinii galee sanifiyyuu miidiyaa gara biraa fayyadama TikTok fayyadama Instagram wanta jiru hunda fayyadama amaarri kun hunda fayyadamti achi miliyoona keessa jirti as miliyoona keessa jirti sana miliyoona keessa jirti sanif deddeemti isinii galee guddatti jechuudha yenna hojii dhiistayyuu isaan jiraachuu dandeessi sanifuu Facebook bicha hin fayyadamina Facebook irra tareera zabas Facebook ni ka politika fi garuu si warri aartii sattan jara kootaatini karanlee fayyadama karanaan wanna baay'ee argamu waan ta'eef mee anoo isinin jedhee karaa Instagram naaf karaa TikTok kanaan koota isin yaada keenya isinitti na dirqama namni gochuun qabu fedhiiraani maftee keessanii jechuudha gin waan ilaalcha keenya irraa dubbanne jirra ilaalcha keenya kanarratti immoo jennaa isin gaddisiifne irratti kabajamtoota daawwattoota ilmaan oromoo warra nu hordoftan kan hundumti keessanii nuuf qalcha dhiifama nu godhaa isiniin jenna akkanuma isin jechaa guyyaa gaarii yoo isin tole abdii akka isin tole abdii qabnaa yoo isin tole isin dhiifama isin jechaa isin jechaadha kanuma guyyaa gaarii torbee gaarii haga biyyoo biraatti walitti deebinutti nagarnu tura bil'aafiyaa isin jenna ciao All set. Woo, woo, woo.